I have a question here from a non-Muslim. His name is Ravinder. He says, my name is Ravinder. I'm a non-Muslim. I am a Sikh and I believe that all religions are right. And there is one God. Everyone will go to heaven. Maqaan isaa Ravinder jedhama. Gaafiin isaa akkana. Ani maqaan kiyya Ravinder jedhama. Muslimaa miti, hordofaa amantii Siikiiti. Amantiin hundi sirrii akka tahan amana. Gooftaan jirus tokko qofa. Muslima tahee Siik namni hundi jannata seena. Karaa Rabbii dhaquuf karaalee hedduutu jira. Islaamummaa, Siikizim, kan biroos. Kanarratti yaadni kee maali? The brother posed the question. Obboleessi Siik ta'uu isaa nuuf himee amantiin hundi sirrii ta'uu akka amanu dubbate. Amantiin hundi gooftaa tokkotti amana. Nuti hundi jannata seenna. Dhimma kanarratti maal jettaa jedhee gaafii dhiyeesse. Obboleessa, an barataa amantii wal bira qabee qoratu. Akkaan amanutti amantiin hundi sirriidha jechuun sirrii miti. Amantiileen hundi walitti bu'iinsa guddaa qaban. Kitaabuma amantii tokko keessa walitti bu'iinsi ni jira. Kiristaanummaa osoo laallee macaafa keessa dubbiin walitti buutu hedduutu jira. Wantoonni faallaa saayinsii ta'an hedduutu jira. Kanaafuu akkaan amanutti macaafni makaadha. Tarii dubbii Rabbiif keessaa qaba. Dubbii nabiyyootallee fi keessaa ni qaba. Dubbii warra seenaa himuutiif keessaa ni qaba. Akkasuma dhiifama naaf godhaatii waa'ee saggaaggaalummaattis ni haasa'u. An akkamittiin haasa'u walqunnamtii saalaatiif miira nama kakaasu kana dubbii Rabbiiti jeefudha. Walitti bu'iinsa lakkoofsaa hedduutu jira. Waa'ee dogongora macaafa keessa jirurraa haasawa dheeraa godhuu ni danda'a. Wantoonni saayinsiin walitti bu'an tan macaafa keessatti ibsaman hedduutu jira. Macaafni addunyaan diriirtuudhaa ja'a. Waan kanarratti haasawa godhuu ni danda'a. Yeroon qabuutu naaf hin ajamne malee. Veedaanis macaafumaan wal fakkaata. Waa'ee Veedaa irratti haasawa taasiseetiin jira. Wantoota hedduu kanaan ittiin amanneetu Veedaa keessa jira. Veedaa keessa dubbii Rabbiin warra barahamaan ja'aman mataafirraa uume. Warra Shatiriyaa yookiin loltoota lapheerraa. Warra waa daldalu Baayishiyaas tafarraa. Shuduraa yookiin warra gada'aanoo ja'aman ammoo faana jalaa uumee ja'ama. Islaamummaan ilmi namaa sadarkaa fi gosaan wal caalee uume jeen barsiisu. Kanaafuu akkamittiin amantiin hundi sirriidha jechuu danda'a. Dabalataan kitaaba Hinduu keessatti abbaa warraa yoo du'e haati warra isaa ibiddeef kisaa ittiin gubamaa jiru keessa seenuun if gubuu qabdii ja'a. Kun guutumaan guututti dogongora. Veedaan aduun lafarra naannoyitii ja'a. Kun waan saayinsii walitti bu'u. Haala kanaan an amantii wal bira qabee waan hin beekuuf amantiin hundi sirriidha hin jedhu. Amantiin hundi waan sirriif keessaa ni qaba yoo jette sirraa hin fudha. Wanni inni siin ja'us wantoota sirrii ta'an san qofa hordofiin siin ja'a. Waan dogongora ta'an hordofuu hin qabdu. Kanaafuu obboleessa. Haala kanaan dubbii ati jettuun waliin galu. An barataa amantii wal bira qabee qoratu. Kaaseta kiyya ilaaluu ni dandeessa. Waa'ee amantiiwwan hedduu Judaayizim, Hinduuzim, Kiristaanummaa, Sikizim, Budiizimii fi kanneen birootis haasaweetiin jira. Kanaafuu waan sirrii ta'e hordofi. Waan dogongora ta'e ammoo ofirraa dhiisi. Deebisaasiif kana jeettiin abdadha. Question please from this side. Ayyee gaafii maayikii kanarraa fuuna. Sagantaa keenya gara xumuraa waan dhihaannee fi ariitii isinirra barbaanna. Assalamu alaikum, my name is Zabina. Forgive me for my unclarities. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Zabinaa jedhama. Yoo gaafiin taane gaafadhee ifa godhuu dhabeef dhiifama naaf godhi. Ani hiriyaa waamaa qaba. Waa'ee jireenya Rabbii fi wantoota biroo irratti wal morminee turre. Sanirratti gaafii lama naa dhiheessite. Waa'ee hawaa kanaa waan Qur'aanni dubbatuu fi dhugaa Qur'aana keessa jiran yoon itti himu isiin deebistee dubbiin kun waan Qur'aanni haarawatti dubbatee miti. Qur'aanni barreeffamuun duras beekumsi kun ni jira ture naan jetti. Kitaabban garagaraa Qur'aanni barreeffamuun dura odeeffannoo gahaa waa'ee hawaa dubbataniiru. Kanaafuu beekumsi kun addatti kan Qur'aanaatii miti jetti. Waa'ee kanaa maal jedhee deebisuu fi danda'a? Isiitu sobaa jira moo kitaabban akkasiitu jira? Waa'ee kanaa ummaan beeku. Waa'een beekumsa hawaa kun Qur'aanni bu'uun dura waan jiru. Lammaffaa irratti wanti isiin naan jette an waa'ee anaaloojii dhiheesseefii ture. Uumaan waa hundaa beeka. Yoo gooftaan hin jiraatin nuti akkamitti argamuu dandeenya jedhee gaafadhe. Yoo of duuba lakkaayaa deemne bakki itti dhaabbannu xumurri ni jira. Yoo xumurri hin jirre ammoo nuti akkamitti argamuu dandeenya jedheen. Isiin ammoo isin warri amantii gooftaan xumura jettanii amantan. Ani akka hawamaatti gooftaan xumura hin jedhu. Kanaafuu gooftaa eenyutu uume jettee na gaafatte. Gaafiin kiyya kana galatoomi. From a religious point of view, you say, well, God is the end. Well, I say as an atheist, who says God is the end? Who created God? That's my question. Thank you. Sister has posed two questions which are again common. Obboleettiin gaafii lama gaafatte. Gaafiin duraa odeeffannooleen Qur'aana keessatti ibsaman hundi Qur'aanaan dura ibsamanii jiran. Kanaafuu kitaabban biraa keessatti eegee ibsame maaltu haara waree jette. Tun gaafii duraati. Gaafii lammeessuu ammoo gooftaa eenyutu uumee jettee gaafatte. Gaafii duraatiin wal qabatee wantoonni tokko tokko Qur'aana dura kanneen ibsamanii jiran garuu akka odeeffannoo mirkanaawetti kanneen himamanii miti. Fakkeenyaaf uummanni dur aduun ni naannootti ja'anii amanan dubbii jettu isiniif himeetiin ture. Garuu seenaa Giriikii fi filosoofii Giriik keessa dubbiin tanaan faallaa ni jirti. Fakkeenyaaf Qur'aanni wayita waa'ee boca dachii dubbatu sanitti warri Giriik kunis dachiin boca geengootti dhihaatu akka qabdu ni amanan.
garuu namni isaan irraa fudhate hin jiru. Kanaafuu qabxiileen muraasni hundaa miti. Muraasni tan saayinsiin dhiheenya kana bira gahee fi qura'aanni dubbate ummata duriitiin barsiifamanii turan. Haa ta'u malee warri awaamaa kun namoonnummaan Giriik dhugaa muraasa dubbatan kunniin wantoota saayinsiin walii faallaa tahan hedduu dubbachuu isaanii hubatuu dadhaban. Namoonnummaan Giriik kunniin dachiin wiirtuu hawaa kanaatii ja'an kun guutumaan guutuutti dogongora. Kanaafuu qabxii dhibba himame keessaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sirrii ta'e qofa keessaa fuudhe jechuun waan nama amansiisuu miti. Waan kana ta'eef obbolii qabxiiwwan muraasni tan saayinsiin amma bira gahuu danda'e qura'aanaan duraas ibsamanii jiran. Haa ta'u malee wantoonni kunniin waan yeroo sanitti mirkanaa'anii miti. Gama biraatiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantoota dhibba himaman keessaa tokko qofa kasirrii keessaa fudhate jechuunis waan ta'u miti. Akka carraa yeroo tokko dubbii sirrii taate argachuun ni danda'ama. Garuu yeroo hunda sirrii argachuun waan ta'u miti. Saayinsitoonni waan kana dalaguu hin danda'an. Qaamni waan kana godhuu danda'u uumaa qofa. Sunis Allah subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu dubbii teetii waliif hin gala. Qura'aana dura kitaabban amantii fi kitaabban filosoofii garagaraa keessatti wantoonni ibsaman ni jiran. Garuu haalaan muraasa tahullee qabxiilee muraasa tan dhugaa san faana dubbiin hedduun tan saayinsii walitti buutus ibsamtee jirti. Gara gaafii teetan lammeessoo haa dhufnu. Gooftaa eenyutu uumee jette. Yeroo hedduu namoonni daawwaa godhan dubbii deebitee isaan sakaaltu fayyadaman. Namoonni tokko tokko wayita daawwaa godhan wanni hundi waan isa uumee qaba mala ja'uu fayyadaman. Fakkeenyaaf kitaaba kana eenyutu uume. Kitaabni kun akkamitti argamuu danda'e jechaa if duuba deebi'anii abbaa hojjete himan. Ati akkamitti argamuu dandeessi? Eenyutu si argate? Abbaa keeti. Abbaa keenyutu argate akaakoodha. Isa hoo jechaa hanga rabbitti deeman. Maayikiraafoona kana eenyutu uume? Warshaadha. Warshaa sana eenyutu uume jechaa deeman. Aduu eenyutu uume? Rabbi. Addeessa eenyutu uume? Rabbi. Akkas jechaa deeman. Akka kiyyaatti adeemsi eenyutu waan kana uume jechaa waa mirkaneessaa deemaniin kun dogongora. Haasawa kiyya keessatti takkaa wanni hundi waan isa uume qabdi yookiin uumaa qaba jee hin fayyadamne. Namticha awaamaa an bira dhaabbadheetu meeshaan hundi uumaa qaba jee natti hima malee an akkas hin jenne. Wanni nin an jee wanni uumame hundi waan isa uume qaba. Gama hiikaa afaanitiin ammoo rabbi jechuun kan hin uumamne jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa kiyya tokkotu jira haa jennu. Hiriyaan kiyya kun natti dhufee obboleessi kiyya Joon hospitaala seenee jira. Daa'imaas dhale dubra moo dhiira jeen na gaafate. Obbolee tilmaamuu ni dandeessaa? Dubra moo dhiira? Joon daa'ima dhale dubra moo dhiira? Tilmaamuu ni dandeessaa? Namni tilmaamuu danda'u ni jira? Dhiirri akkamitti ilmoo godhachuu danda'a? Kanaafuu namni sun dubra moo dhiira dhale jaanii gaafachuun waan sirriitii miti. Haaluma wal fakkaatuun Allah jechuun kan hin uumamne jechuudha. Eenyutu Allah uume jettee gaafachuu jalqabde taanaan inni Allah miti jechuudha. Allah irraa haasawaan jirtu. Kanaafuu hiikaan jecha rabbi jedhuu kan hin uumamne jechuudha. Waan kana ta'eef gooftaan hin uumamne jechuudha. Yoo dhugaan gooftaan irraa haasawnu kun gooftaa dhugaa sun ta'e deebisaasiif kana jeetti nabbu. Due to the shortage of time, I will allow 3 very quick questions and quick answers, inshallah. So 3 questions. 1, 2.